Hordoftoota keenya egaa ayyaanni mana namaatti maal fakkaata kan jedhu gara bulchiinsa magaalaa Wataritti imallee waan hedduudha argine akkamnas sitti toleera. Akka malee baay'ee namatti tola. Keessattuu seenaa gooticha qabsaa jaarraa abbaa gadaa akkatti maanguddoonni ibsan waa'ee yaadataa Juneeddii akka jaarsoliinii fi sheekonni achi jiran itti ibsan akkaataa obbolaan itti ibsan ajaa'iba. Egaa hordoftoonni keenya hordofaa turan mitiire. Hayyaga hordoftoota keenya ammas sagantaan keenya itti fufaa nu faana tura. Akkasi mee abbaa gadaa meeqami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani Sambadu dide hera saatiin bulu numa nafne boodde seenaan abbaa gadaa dho'i sambadu dide hera saatiin bulu numa nafne boodde galmini mul'ata odaan ni dhaabbata ayni afaan qabdan funyaaniin dubbata galmini mul'ata odaan ni dhaabbata ayni afaan qabdan funyaaniin dubbata manni abbaa gadaa meeqami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa karaan isaa labbaa dahoomaytu miti dirree bal'oo gubbaa manni abbaa gadaa karaan isaa labbaa dahoomaytu miti dirree bal'oo gubbaa silaa waa wallaalu ilmi manaa abbaa waatu jira maani wanni nama dhibaa silaa waa wallaalu ilmi manaa abbaa waatu jira maani wanni nama dhibaa abbaa gadaa meeqami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa meeqami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani kas abbaa gadaa mana miti galma tutto gubbaa shanii malee keessi isaa tokkuma manni abbaa gadaa mana miti galma tutto gubbaa shanii malee keessi isaa tokkuma asxaan odaa laalu biyyayyuu beekama seenaatu jira maali wanni nama dhiba asxaan odaa laalu biyyayyuu beekama Saatu jira maayoo irraa
abbaa gadaa beekami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani manni abbaa gadaa beekami karaani ja'aniin gaafatan ni beeka garaani akkasi Roisan baduu didee heera isaatiin buluun numa lafne booddee. Kan hordofaa jirtan ayyaana Iidal Fixir qophii addaa godina Harargee ba'aa aanaa Qarsaa galma guddicha sooressa jaarraa abbaa gadaatti qophaa'e televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo fi Kaayyoo maltiimiidiyaa waliin ta'uudhaan kan qopheessanidha. Kan mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan kan galma kanattis argamtan irra deebinee bagattiin isin ga'e bagattiin nu ga'e isiniin jenna. Eeyyee guyyaan kun guyyaa seena qabeessa jenneerra. Guyyaatti sooressi jaarraa abbaa gadaa itti boqotan waggaa 13ffaa isaanii kabajaatu ayyaana kana isin biraan ga'ati kan nuti jirru. Ispoonsarii sagantaa kanammoo Brighton Real Estate sadarkaa warqiitiin akka sagantaan kun miidhagee bareedu akka nuti kara godina kanaa dhufnu kan nu taasisan obbo Yaadataa Juneeddii guddisnee galateeffannaa nu galateeffadha. Ispoonsarri keenya kan biraa immoo Yuunivarsiitii Harammayaa sadarkaa tokkoffaadhaan baankiin keessan baankii Raamis ispoonsara sagantaa kanaati nu galateeffadhaani. Kanatti aansuudhaan Harargeen egaa meeshaawwan aadaa akkasumas immoo meeshaawwan qonnaa garaagaraa ni qabdi. Dubartoonni Harargee dubartoota biyya kaaniirra kan baay'ee ittiin ajaa'ibsiifaman qalamshiishaa mataa isaaniirra godhatanii meeshaa garaagaraa mataa isaaniirratti baadhatanii iddoo dheeraa deemuu danda'u. Kun dandeettii addaati. Aadaan kun immoo Harargee keessatti bal'inaan beekama. Mee amma warri dubartootaa qalamshiishaa baatanii akka itti deeman akka itti waa mataa irratti baatanii deeman jalqaba nutti agarsiisu. Sana booda immoo warri dhiiraa hin danda'u moo hin danda'anu laataasa jedhuufi mee mataa irratti waa baatanii walaa dorgomanii namni injifate kaardii moobaayilaa birrii 500 badhaafama. Mee amma warri dubartootaa qalamshiishaa mataa irratti baadhattaati mee kanarra deemaa nutti agarsiisa akkamitti akka waa baatanii deeman. Kuni awwan dubartoota Harargee biratti beekamaadha akkasitti baatanii deemuun. Tariitii immoo qalamshiishaan kun mataarra taa'uudhaaf mijataadha laata? Waan biraa immoo ilaallu. Waan biraa ilaallu. Mee haawwan kun qalamshiishaadhaan ala immoo maal mataarra kaawwatanii deemuu danda'u laata? Amma deemsa isaanii jalqabuu danda'u. Deemsa keessan jalqaba. Ilaala dubartoonni Harargee aadaan isaanii akkasitti haala kana waan fedhan baatanii deemuu ni danda'u. Kun immoo dubartoota iddoo kaaniirraa adda isaaniin taasisa. Ilaalaani mee waanuma isaan baatan kana wal dorgomsiisna warra dhiiraa. Haawwan keenya guddisnee galateeffannaa. Egaa reefi kolfi. Reefi kolfi. Anatu danda'a wal dorgommii kana kan jedhu dargaggeessi lama gara waltajjiitti dhufee habaabiidhuma kana mataa irratti baatanii nutti agarsiisan. Dorgomaan tokko haala ajaa'ibaa ta'een mataa isaa irratti baatee dhufeera. Mee dorgomaan kan biraa meerri kan isaan dorgomu meerri walii gadi deemi iddoo tokko dhaabbachuu miti. Walii gadi deemi dargaggeessi mee walii gadi deemi mee baadhuuti yoo sirkaa bu'e asumatti nyaanna. Haawwan keenya guddisnee galateeffannaa
Dargaggeessi gara kanaa dhufu haawwan immoo gara iddoo isaaniitti. Mee agarsiisa kana laalaa sirriitti. Namni dargaggeessa kanaan dorgomu ana jettanii as ba'uu dandeessani. Dorgommii warri dhiiraa immoo ni danda'u moo hin danda'an kan jedhu agarsiisuu irratti argamna. Amileelaadha. Warri dhiiraas wal dorgomaa jiranii kan injifate kaardii ni badhaafama. Mee amileelaadha. Eenyu akka injifate isintu nutti hima. Hayyee isin lamaanuu as nuu dhaabbadha. Dorgomtoonni keenya kottaa asuma nuu dhaabbadha. Haawwan keenyas mee kottaa warri silaa agarsiistan. Ati baadhuutuma dhaabbadhu, ati nama ajaa'ibaati. Mee argitaniirtanii eenyu kan injifate? Kan baatee jiru moo? Amileelaadhaa fi mee? Ani garuu asumaan gaaffii isa gaafachuufani. Jalqaba irratti maqaan keenyu. Baariyoonis. Akkamitti muuxannoo kana horatte? Muuxannoo kana gaafa duriin ayyoo xiyyaa dalagaa ture milmaanaan ummaa xiyyaa daakuu fidaa bobee isaan fidaa milmaanaan waa xuba godhaaf ummaa xiyyaa garuu hedduu. Gaafa ayyoon keenya maatiin hojii hojjetan gaafa jala deemnee waa barannu akkasitti gadi nama baaste jechuudha. Mee? Amma bishaan bigdoo jirkaana mataa irrattiin boombaa ijaabaan mitira dhibba takkaa akkasitti boombaa baqaa bishaan akkasitti hanga ilaa mitira dhibba takkaa addaan deemee galchuu ture bigdoo jirkaana mataa irratti. Hayyee guddisnee si galateeffannaa. Egaa haawwan keenya haala kanaan nutti agarsiisaniiranii isaanirraa warri baratan immoo kun akkasittiin egaa isinii dhiyeessaa turan mitiire itti gammaddaniitu jennaa. Muuxannoo guddaa akka aadaattis Harargeetti kan baramee jirudha. Egaa kaardii birrii 500 badhaafamee jira. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa gara iddoo isaaniitti nu simadhaa amileedhaan. Ayyaana sagantaan keenya ammas itti fufaa. Warri mana keessan teessanii televezyiinii Itoophiyaatiin nu hordofaa jirtan kun sagantaa ayyaana Iid al-Fixir kan bara 2017 sababeeffachuudhaan dhaabbanni Kaayyoo Maltiimiidiyaa qopheessedha. Hordoftoota keenya maarree sagantaan keenya ammas itti fufeeti jira. Ammoo baandiin afran qalloo shubbisaan kan dabalame sirboota oo'aanu biraan ga'u turtii gaarii Iid Mubaarak. Ayyee Maleekaa Mahammad dhiyaachaa jirti mee hamileedhaan kaa. Akkam jirtu? Baga keessan. Baga Iid al-Fixiriin dhugee. Hamilee harka daamee eellee dhoyinaa takka. Sodari jala hami karkabi Sodari jala hami karkabi Waya ummata khosintu nayame Asham salam dar kaol kabi Nasabada makut pala durriya abanani ele Waya oromoto maskaba kuman yamani ele Sodari jala hami karkabi Sodari jala hami karkabi Waya oromoto situ naya
mamuti habe khushube idata elle sateta mamuti habe khushube idata elle kulo matako habe khudube dawata elle kulo biyatana habe khudube dawata elle ararge to ballo habe khudube dawata elle esodari jala ami karkabi waya oroboto situna yabe ashab salam dar kol kabi esodari jala ami karkabi waya oroboto situna yabe ashab salam dar kol kabi ya sabata mangut bala durriya banani elle ya sabata mangut bala durriya banani elle kulo orobotos masgaba kuman yamani elle sateta mamudis habe khushube idata elle sateta mamudis habe khushube idata elle ararge to ballos habe khudube dawata elle esodari jala ami karkabi esodari jala ami karkabi waya ummata ko situna yame asham salam dar kol kabi waya oroboto situna yame asham salam dar kol kabi waya oroboto situna yame asham salam dar kol kabi waya ummata ko situna yame asham salam dar kol kabi waya oroboto situna yame asham salam dar kol kabi ya oroboto situna yame asham salam dar kol kabi ya sabata mangut bala durriya banani elle ya sabata mangut bala durriya banani elle kulo orobotos masgaba kuman yamani elle kulo ummatakos masgaba kuman yamani elle kulo orobotos masgaba kuman yamani elle kulo orobotos masgaba kuman yamani elle galatoma jirada ulfada barabara rabbinu ageu galatoma Sagantaan ayyaana Eid al-Fixir kan bara 2017 godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa galma sooressa jaarraa abbaa gadaatti qophaa'e inni baranaa kana fakkaata. Hundumti keessan egaa kan isin mana keessan teessanii hordofaa turtan kan galma kana keessattis argamtanii nu wajjiniin turtan irra deebinee baga geessan isiniin jenneerraa ulfaadhaa galatoomaa sagantaa bareedaa kana nu wajjiniin waan ilaalaa turtaniif egaa televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo fi Kaayyoo maltiimiidiyaa waliin ta'uudhaan kan qopheessedha. Ispoonsarri sagantaa kana ammoo sadarkaa warqiitiin Brighton Real Estate sadarkaa tokkoffaatiin Yuunivarsiitii Haramayaa akkasumas baankiin keessan baankii Raamisis sponsora sagantaa kanaati mi'al takka nu galateeffadha. Haaluma wal fakkaatuun egaa haala mijeessuudhaan sagantaan kun bareedee akka isin bira ga'uuf warri nu faana turan bulchiinsa godina Harargee Bahaa, bulchiinsa aanaa Qarsaa akkasumas immoo bulchiinsa magaalaa Watar ulfaadhaa galatoomaa jennaani. Akkasumas qindeessitoonni godinarraa asitti argaman egaa bulchitoonni aanaa kanaa akkasumas immoo keessummoonni garagaraas kana miidhagsaa turtan hundumti keessan egaa kanasitti argamtan warreen poolisootaa, warreen tiraafikaa, warreen gaachana sirnaa, warri milishaa, warri poolisii hundumti keessanu galatoomaa ulfaadhaa isinii miidhage sagantaan kun isiniin jenna. Hunda caalaa immoo
mana maree bakka bu'oota uummataa biratti egaa miseensa mana mareetii kabajamoo keenya obbo Abdul Fattah Abdurrahman nu jidduutti argamanii qophiin kun akka bareedee sadarkaa kana waan godhaniif ulfaadhaa galatoomaa jennaan sirriitti hamilee nuu kennaafi. Egaa amma xumura irratti nagaatti waliin jechuudhaaf waan ta'eef nuti immoo yaadannoo qabannee dhufnee qabna. Jalqaba irratti warri bulchitoonni aanaa Qarsaa gara waltajjiitti ba'uudhaan yaadannoo keenya kan akka isaan nurkaa fudhatan isaaniin amaleedhaan gara waltajjiitti. Obbo Mikaa'el Mahammad gara waltajjiitti nu dhufaa jiru. Isaanii wajjiniinis warri jirtan warri aanaa Qarsaa wajjiniin waltajjii irratti dhiyaachuu dandeessu. Haala kanaan bareedee miidhagee sagantaan kun akka bareeduudhaaf warri aanaa Qarsaa qophii kana nu miidhagsaniiran. Nuti immoo yaadannoo bara bara isaaniif ta'a jennee kennaa tokko qabanneerra. Kennaa kana mee gara waltajjiitti nuu fidaa addee nadhi. Mee kennaa kana obbo Mikaa'el fuudhanii maal akka ta'e isinitti agarsiisanii. Haa banamu miti? Haa banamu? Meegaa maal finnee dhufne laata? Kaayyoo maltii miidiyaa televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo wajjiniin ta'uudhaan sagantaa sitti qopheessineef yaadannoo finnee dhufneerraa. Amilee kennaafi suuraa gogaa irratti hojjetame suuraa gogaadhaan areedni isaanii kanuma uumamaa fakkaatee suuraa qabsaa jaarraa abbaa gadaa kennaadhaan finneefii jirra. Hayyee. Hayyee. Kana qofaa miti gaa kennaan keenya itti fufa yaadannoon keenya itti fufa. Kanatti aansee immoo magaalaa Watarirraati bulchaan magaalaa Watarii fi kabajamoo miseensa bakka bu'oota uummataa kan ta'an gara kanatti dhufuudhaan egaa isaanis yaadannoo kana kenninaafi. Ayyee. Mee kennaa kana isin immoo maal ilaata? Maal seetu mee? Maal ilaata? Maal ta'inna laata? Hamilee kennaa kaa maaloo harkaan? Hamilee. Suuraa yaadataa Juneedi. Suuraa nama seenaa hojjete. Nama jaarraa abbaa gadaa akka isaan biyya ormaatti nafneef biyya keessa akka galan godhe. Nama lafti qabrii isaanii Watariin akka ta'u taasise. Amilee laadhaafi. Keessummoonni keenya hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa isin jenna. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا